Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akkam jirtu hordoftoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti. Haleellaa Wallagga Lixaanaa Jootti dhaqqabeen hojjettoota waajjira bulchiinsaaf nageenyaan 2 dabalatee lubbuun namoota 4 darbu maatii miidhamtoota dubbisne keessa. Buleessa koo rakkattee abbaa malee guddisee haadhoo koo taniin daajee tokkollee egaa du'aa masaanuu fixan egaa waan beeknu tokko hin qabnu. Oduu kana fakkaatuun naannoo Amaaraatti aangawoonni mootummaa 2 fi miseensi poolisii tokko ajjeefamuus isinitti himna. Mormii Ameerikaa keessatti mudate hordofee Oromoota Minneapolis keessa jiraatan keessa nama qabeen jalaa saamame dubbisneera. Sorri mucaammoo seelfoonii faa wanta jiru waan faayidaa qaba jedhamu hundumaayyuu warra gatii qabeessa kana hundumaayyuu caccabsanii fudhataniiru jala. Qopheessaan Hamzaa Hussein kan isinitti himu Zalaalam Taaddasaati. Dhimma Ameerikaa irraatii haa eegallu. Duutii lammii gurraacha Ameerikaa George Floyd lammiilee gurraacha biyyattii hedduu dheekkamsiisuun erga daandiitti bahuun mormii eegalanii guyyaa 6ffaa qabateera. Namni George Floyd jedhamu erga poolisii adiin tokko isa to'ate morma isaa irraa jilbeenfachuun lafatti gadi qabee afoora baafachuu dadhabee akka du'etu himama. Namoota irraa akka odeeffannetti mormiin kun isteetota Ameerikaa 30 keessatti babal'ateera. Dhalattoota Itiyoophiyaa Duulaa Abdiisaa fi Saamiyaa Usmaan magaalaa Minneapolis bakka mormiin kun itti jalqabe jiraatan dubbiseen jira. Duulaan qabeenyisaa akka jalaa saamamee dubbata. Sorri jiru hundumtuu cufaadha. Biyyuma waraanaa yookaan biyyuma namni godaanaa jiru fakkaata bakkisa. Namnis baay'ee yaaddoo guddaarra jira. Saamicha faa waan akkasiiti argina viidiyoo irratti. Saamichi guddaa jira. Namoonni keessa gugatanii namoonni wanta kanaa fi dhaadannoof ba'an kun namni sirrii jiru. Namoonni kun wanta kana godhan miti. Namoonni immoo saamichaaf hattummaaf ba'anii jiru. Namoonni immoo maqaama gurraacha kana gurraachi kun akkasiif ba'ee jedhanii maqaama gurraacha balleessuuf kan gadi ba'anii jiru. Konkolaataa gurguddaa faa fidanii dhaabanii saamu. Mee haalli nageenya kabachiisuu humna waraanaa naannichatti bobba'eeroo maal fakkaata? Nageenyi humna waraanaa guyyaa gaafa sanbata xiqqaa galgala humni federaalaa kan jedhamu kan dhufe naannaa 4,100dha. Amma garuu gara 11,200 ol guddateera. Otoo yeroo jalqabaa akkas godhaniirutti yaadanii namicha hidhaniiru ta'e waan kun illee kan ta'u natti hin fakkaatu ture. Ammas immoo kana caalaadha sodaachaa jira. Barreeffamni dooktarii waa'ee namichaa akkaataa du'a namichaa barreesses waan namaaf liqimsame miti. Waan uummanni biyya lafaa ilaalaa jiru sana xiqqoo ishee gara dhukkuba lapheeyyuu akka qabaatetti godhee gatii dhiyeessee fi namaaf fudhatama miti. Fudhatama hin qabu jedhaniiti namoonni baay'ee yaadaa jiru. Qabeenyi si jalaa miidhamee ni jira si jalaa? Ani bakka personal tax businessin hojjedha. Mucaa riyyaa koo tokko suuqii seelfoonii faa maal faa qabaasiiti. Bakka isaa wajjin hin taanetti suuqii tokko keessatti lafa xiqqoo irratti wanta hojjedhu qabaa. Kan koo meeshaan koo hundumtuu miidhameera. Akka kompiitaraa piriintarii faa wanta jiru hundumtuu miidhameera. Faayil kaabineetiin koo waan akka jiru hundumtuu miidhameera. Sorri mucaammoo seelfoonii faa wanta jiru waan faayidaa qaba jedhamu hundumaayyuu seelfoonii baay'ee warra gatii qabeessa kana hundumaayyuu caccabsanii fudhataniiru jala. Wanni kun sirriidhaa miti. Mirgi namaa wal qixxaachuu qaba. Namni bifa tokko ilaalamuu qaba. Gurraacha ta'ee duu hin qabu ka jedhuun uummanni aarii isaa agarsiifatee qabeenya irrallee miidhaa hedduu agarsiisee garuu ammaaf xiqqoo tasgabbaa'ee jira. Amma guyyaa kaleessa hawaasni naannawaa kana jiraatu koomunitii jechuudha. Koomunitii Oromootis dabalatee bakkoota miidhamni isaan cufa qulqulleessaa oolanii dhaabbata illee jechuu baatu garuu ammaaf tasgabbaa'ee jira. Naannoo Amaaraatti caamsaa 31 bara 2020 aangawoonni mootummaa 2 fi miseensi poolisii tokko hojii seera kabachiisuu irra wayita jiranitti namoota seeraan ala meeshaa hidhataniin itti dhukaafameen lubbuun isaanii darbuu mootummaan naannichaa beekseera. Taateen kun naannicha keessatti guyyaadhuma tokko aanaa Raayaa Qobboo fi magaalaa Baahir Daaritti uumame. Hamzaa Hussein gabaasa qaba.
Naannoo Amaaraa iddoowwan garagaraatti guyyaa kaleessaa qondaaltonni mootummaa olaanoon lamaa fi miseensi poolisii tokko rasaasaan rukutamanii ajjeefamuu mootummaan naannochaa ibseera. Ajjechaawwan kunneen kan raawwataman godina Walloo Kaabaa aanaa Raayyaa Qobboo fi magaalaa guddittii naannoo Amaaraa Baahir Daar keessatti. Hoogganaan garee kominikeeshinii aanaa Raayyaa Qobboo obbo Ayyanee Amaare qondaaltonni mootummaa ajjeefaman lameen osoo dirqama hojiirra jiraniiti jedhan. Raayyaa Qobboo ዋና አስተዳዳሪ አቶ ስዩም መስፍን ሰላምና ደህንነት ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ መንገሻ ሞላ hoogganaan aanaa Raayyaa Qobboo obbo Siyuum Masfinii fi hoogganaan bulchiinsaaf nageenya aanichaa obbo Mangashaa Mollaa marii dhimma hojiif magaalaa Waldiyaatti waamamanii turan. Walgahii sa'aatii 8tti xumuranii wayita deebi'aa jiranitti namni tokko baajaajiidhaan namoota 6 fe'ee osoo deemuu argan. Akkaataa qajeelfama labsii yeroo muddamaatiin baajaajiin tokko nama tokko caalaa fe'uun dhorkaa waan ta'eef maaliif jedhanii wayita qondaaltonni kunneen gaafatan konkolaachisaan daandiitti cufaa deeme. Boodara dubbiin wayita cimaa deemee hoogganaan nageenyaa bu'ee wayita haasofsiisuuf jedhu konkolaachisaan baajaajichaa rukuteen. Bulchaanis naasuudhaan wayita konkolaataa keessaa bu'u namoonni biroon baajaajii keessa turan bu'anii rukutan. Qondaaltonni lameenuu mataa keessa rukutamanii du'an. Qondaaltonni kunneen ka ajjeefaman handaara magaalaa Qobboo ganda Manjaloo 036 jedhamu keessatti ta'uu ka ibsan obbo Ayyaneen namoota yakka ajjechaa kana raawwatan eenyummaan isaanii beekamullee to'annoo seeraa jala oolchuun garuu hin danda'amne jedhan. Hidhattoonni mootummaa naannoo sana turan reeffa namoota du'anii kaasanii wayita deebi'an namoonni kunneen baajaajii karaarraa qabanii dhoksuudhaan ofii miliqaniiru. Kaleessarraa jalqabanii humnoonni nageenyaa namoota yakka kana raawwatan to'annoo jala oolchuuf hordofaa jiru. Hanga ammaatti namni qabamee jiraachuu baatus kanneen yakkicha raawwatan garuu baramaniiru. Obboleewwani kan yakka kana raawwatan qondaaltonni lameen sirni awwaalcha isaanii raawwatameera. Yakki ajjechaa ka irratti raawwatame obbo Siyuum abbaa daa'ima tokkooti. Obbo Mangashaanis akkasuma. Komishinii poolisii naannoo Amaaraatti hoogganaan damee miidiyaa fi kominikeeshinii Komaander Masarat Dabalqe kanneen yakka raawwataniiru jedhamanii shakkaman seeratti dhiyeessuuf hawaasa naannoo waliin ta'anii hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Guyyuma kaleessaa miseensi poolisii tokko magaalaa Baahir Daaritti sirna awwaalchaa tokko irratti namoota meeshaa dhukaasaa turan wayita dhorkaa turetti rasaasaan rukutamee du'u Komaander Masarat himaniiru. Nama yakka kana raawwate seeratti dhiyeessuuf hordoffiin godhamaa jiras jedhaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti. Oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Itiyoophiyaatti daa'ima baatii tokko dabalatee namoota haaraa 85 irratti kooroonaa vaayirasiin argame. Kanaanis lakkoofsi walumaa gala biyyattii keessatti vaayirasichaan qabamanii 1257 ga'uunsaa himameera. Addunyaa irratti lakkoofsi namoota kooroonaa vaayirasiin qabamanii miiliyoona 6.1 gahee jira. Biraaziilitti ammoo namootni walakkaa miiliyoona tahan qabamanii jiru. Kanaanis Ameerikaatti aantee sadarkaa lammaffaarratti argamti. Bara kana ijaarsa hidha haaromsaaf kan oolu birrii miiliyoona 605 ta'u walitti qabu waajjirri qindeessaa hirmaannaa uummataa hidha haaromsa Itiyoophiyaa beekse. Galiin kunis kan walitti qabame ergaa gabaabaa 81 duwwaa fi gurgurtaa boondiirraa akka ta'e hoogganaa waajjirichaa obbo Haayiluu Abrahaam himaniiru. Naayijeeriyaatti namootni 12 mucayyoo waggaa 12 irra deddeebiin ji'a 2 gudeedaan adabaman. Manguddoon umriin isaa waggaa 50 keessa ta'ee bakka dhoksaatti geesse osoo walqunnamtii saalaa raawwatu namootni arguun eeruu kennaniin to'annoo jala oolaniiru. Naayijeeriyaan yakka gudeeddiin adabbii dabarsituu xiqqaa ta'uu eeruun Amnesty International komateera. Lammiileen Ameerikaa lama Bob Benkenkii fi Doug Harling buufata hawaa addunyaa irra milkiin qubachuu danda'anii jiru. Astiroonomerootni lameen kunneen buufata hawaa idila addunyaa gareewwan Raashiyaa fi Ameerikaa jiran biroottis makamaniiru. Kaattaanutiin jimaata darbee godina Wallagga lixaa aanaa Najjootti hojjettootni mootummaa osoo baadiyyaatti xaa'oo qonnaan bultootaaf raabsanii deebi'anii handaara magaalaa Najjootti hidhattootaan ajjeefamuu bulchaan aanaa Najjoo obbo Taliilaa Tarrafee BBC'tti himan. Namoota konkolaataadhaan deemaa turan keessaa 4 yoo du'an 3 ammoo madaa'aniiru. Kanneen ajjeefaman keessaa tokko konkolaachisaa Abdii Abarraa jedhamudha. Obboleessa Abdii kan ta'e Teedii Abarraa du'a obboleessa isaa akkamiin akka dhagahanii fi eenyuun akka ajjeefame irratti ammayyuu taanaa dubbiseera. Obboleessa koo rakkattee dhagaa baattee ni hojii ijaarsaan hojjetta. Abbaa maleen guddisee haadhoo koo miindeeffame ji'a tokko hin guunne 7 sadaffaa isaati. Nyaa'u biddeen dheebee miindaa ji'a tokko illee nyaanne.
Egaa du'aa masaanuu fidanii egaa waan beeknu tokko hin qabnu. Eenyudha innee abaluu denne nama gaafannus waan beeknus namatti himannu tokkos hin qabnu. Samba dura ganamuma nuu fidanii dhufanii mucaa dhiiraa tokko qaba. Innis abbaa malee guddatee dhallisaas kun amma abbaa malee. Mucaa ol jedhee nama ni ilaallee mucaa hawaasa keessatti jaallatamaa. Egaa lafa biddeen nyaateetti hin arge malee hin jiraanne fiildii dhaqamteedha sanyii filatamaasee roobi dhufee bulee kamisaa sii deeme samba duraa ganama gaaknoo reeffa isaanuu seenee nu fidanii. Jarri isinitti fidan sun maal ta'e waan jedhu isinitti himne? Waan tokkoyyuu reeffuma isaa ambulaansii maali seenee nu fidanii mucaa umuriin isaa waggaa 21 jirudha. Eenyu ta'uu danda'a jettanii shakkitan isin ajjechaasaaf? Maal beeknu kaanu nama jireenyaa nuun gindii ganda duwwaa tokko keessa jiraanna. Inni immoo warra manaa qaba. Najjoodhaa baajaajii tuufu beeksisi beennaan dorgomee miindee reefu jee tokkodha. Torban sadii konkolaataa sana qabachuunsaa najjoodhaa gara gandaatti akkas gadi baadhanii hojii hojjetee armee kootiif naannoo sa'aatii 3 keessa bilbilee ture maayeen koo bilbiltee fi hojii beera maayee koo jedhee. Haati keenya biddatti gubattee nu guddistee lafa haadha keenyaaf hin darbee haadha keenya biddeen nyaachisnee jireenya keenya waaqayyoon jijjiiree seenaa keenya jijjiiree natti gaa kunoo waaqayyoo fudhatu gaa waaqayyoo kana godhe. Amma maatiin keessan akkamitti jiru? Abbeen kee ijoollumaatti du'annaan jettee harmeen kee hoo? Haati koo baay'ee boottaaf dadhabdeetti malee jiraachuu hin dandeessu nun obsitu. Awwaalchi yoom raawwate teetii? Awwaalchi sanbadduraa raawwate gaafuma reessi dhufee buluu hin danda'u nuun jedhanii. Bulchaan aanaa Najjoo obbo Taliilaa Tarrafaa haleellaa raawwatameef humna hidhatee bosona jiru kan maqaa shanee jedhuun waaman komatan namootni 4 ajjeefamuu fi 3 madaa'uu ammayyuu itti himaniiru. Caamsaa 21 bara 2012 ganda amoomaa deeggaroo kan jedhamu keessatti xaa'oo buqqaatota daangaa irraa iddoo sanarratti raabsuudhaa fi koreen waajjira garaagaraa irraa walitti qindaa'e ganda sanarratti ogeessota garaagaraa waajjira maamaadaa irraa waajjira hooggansa sodaa balaa irraa abbaa taayitaa sooma beelladaaf qurxummii irraa akkasumas waajjira bulchiinsaaf nageenya aanaa Najjoo irraa walitti kan qindaa'anii xaa'oo buqqaatota daangaa naannoo Beneeshaangul Gumuz irraa ganda kanarratti raabsuudhaaf achi turanii raabsii isaanii karaa naga qabeessa xumuranii achi as deebi'an ganda Waaggaarii Bunaa kan jedhamu iddoo addaa mana barumsaa Dongoroo Bunaa biratti humnoota farreen nageenyaa shaneedhaanii tarkaanfiin ajjeechaadhaaf madoon ogeessa kanarratti fudhatameera jechuudha. Meeqa isaan? Waliigala kan turanii namoota 10 kanneen keessaa kan du'an 4 kan madaa'an 3 kan nagaa ba'an achi keessaa nama 3 tokko shofeerii waajjira yookaan eejensii abbaa taayitaa misooma beelladaaf qurxummii kan ta'e Abdii Abarraa jedhama. Inni lammaffaan Daawwit Tarfaasaa ogeessa yaalaa horii waajjirichaati. Inni sadaffaan Baaruu Ayyalaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaati. Inni arfaffaan Israa'el Mardaasaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaati. Isaan kun kanneen achumatti lubbuun isaanii darbe yeroo ta'u warreen madaa'anii hospitaalatti yaalamaa jiran immoo nama 3 tokko Gammachuu Waaqtolaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa Abbayyaa Beekumaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa Zalaalem Imaanaa ogeessa hooggansa waajjira sodaa balaa aanaa Najjoo ta'e. Erga san hojii akkasii hojjetu ta'ee jarreen raawwatan jettan kun maaliif wanta akkasii irratti raawwachuu barbaadan? Wanni beektan jira wanti qulqulleeffattan? Egaa wanti beekamuu qabu jarri kun silas hojiin misoomaa akka hojjetamu barbaadanii konkolaataa mootummaadhaan socho'aa jiru milishaa achirratti arganii sanarras darbee hojjetaa mootummaas kaabinee mootummaa irratti xiyyeeffannoo waan qabaniif kan isaan tarkaanfii irratti fudhatanidha. Isaan ta'uu isaaniif wanti akka ragaatti dhiyeessan maali? Kanaan duras taateewwan nageenyaa aanaa kana keessatti raawwatamaa turan namooti garaagaraa du'aniiru. Abbaan gandaa du'eera, milishaan du'eera, namooti nagaan albuuda baasan biyya kana keessatti isaaniin wareegamaniiru. Kanaaf tarkaanfiin kana fakkaatu isaanii ammas sochiin isaanii bal'inaan naannoo sana keessa jira. Erga jechaa sun raawwatee as wanni isaan godhan jira meeshaa fudhataniiru akkanumaan deeman? Qaama nageenyaa yookaan milishaa keenyarraa kilaasii 3 fi meeshaa ittikeessii tokko irraa fudhataniiru. Erga taateen sun ta'es wanni namoonni shakkiidhaan to'ataman ni jiru. Humni sun beekamaadha kan tarkaanfii fudhate wanta ta'eef humni nageenyaa raayyaan ittisa biyyaaf humni addaa nu bira qaxanaa sanatti bobba'ee sakatta'insa geggeessaa jira. Erga tarkaanfiin kun fudhatamee as hojjettoonni mootummaa tarii akka aanaa keessan jiran sodaa wayiitti hin uumamne? Sodaan uumameetu jira. Namni gara baadiyyaatti amma paatrooliidhaan alatti socho'uu hin danda'u. Hojiin hojjetamu hundinuu qaamni nageenyaadhaan kan deeggaramee deemee hojiin hojjetamu waan ta'eef sodaan hin jiraatu.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo galgala kanaaf isiniif qopheessine asuma irratti xumurreetti kan jiru Hamzaa Huseentu qopheesse kan isiniif dhiyeesse immoo Anzaalaa Lamtaa Addasaati. Boru gabaasa biraa walitti deebina. Halkan gaarii.